Toko bani. Oshema. Oshela. Kabajamtoota hordoftoota Oshemaa. Akkana goote Fatishaa. Maalikum? Agartan Akkana kaakona. goote Fatishaa. Lakki nulli ooluma. Lakki. Nutu dhaabata. Lalo wabii kaati sodaate gaheera. Buneen agartee amma garuu viidiyoo kana ilaalti buneen. Buneen moo. Nun arginu gaa viidiyoo irratti buneen arguun isheen oolmaa. Maaluma akka jettu bicha. As geenyee jira nama qastee. Akkanumaan nama simattaati. Akka wanni godhaaf ilaalchi keessatti qonnaan galla jira. Ammallee bakka kanallee wanni jettanii haala nuuf jettanii ala mana sinuu danii. Ilaalchi keessatti naan galla maama maaltu sin dhooqa. Lakki qilleensuma kan Meelaa. baay'ee tolee dhugaa. Adeemsi keessatti ilaalan tolle. Jechi malaa keessumaa nama sun kadha giddu. Ayyee kootu. Tolee mullee baattee gaariidha. Maara waa hunda finnee dhufnee barkunu. Baay'ee baay'ee. Lakki isin deebiin kottu deebiin. Baay'ee fagaatiin. Ayyee. Wabii waan sitti mee ture oolshee laal miira gammachuu keessa lixee haasoo nu akka waan itti ulfaatee kana laal irraa arginatti mul'atee jira dhugaa rabbi. Maaliin sodaachaa jira si fakkaati suuqiin dhaqee deemi. Suuqii ma guutuu bitee akkan dhufu. Bakka akkas yaadaa jira bara. Miira isaa akka laaletti jechuun jira miira akkuma ati jette kanatti fakkaataa jira. Baay'ee miira gammachuutu irraa argama bakka dubbachuu dadhabee faatu silaalee. Akkuma ati jette sootee gaariidha silaalee ni Eeyyee. achuma abbataa sodaataa jira. Hin badonde hin badonde. Gabbaafne si ganna kaa. Waan akkasiin maas hin bada. Gurbaa akkanatti jaalannu akkana akka bajnu kana sababa kee bahee alatti badee jechuun. Waan bisullee hin goone waanuma isa gammachiisu. Gammachuudhuma bira. Eeyyee. Kana ga'uun argamu maal. Waan buneen hin agarsiifne waan buneen hangammaatti hin agarsiisne. Agartee miree ofi laal faatu. Ila maal ta'uu qaba sitti fakkaata dubartiin abshaala yoo taateen bareeddi beektaa ila akkasiin itti dhufte akkasiin itti seenaa jirtu jechuudha garuu hiriyyummaa sanirraa kan ceene malee achirraa kan darbine malee xiqqoo itti tolaan jiru garuu ani hin beeku rabbi haa laaffisu jedhe. Imin argine in laaffisa kaanaa laaffise sillee ima laaffisaa godha. Kabajamtoota hordoftoota Osheemaan kunoo mana Oshee geenyee jirra. Akkatti nurraa bareedee teenyee jirra. Allikaa bareedaa, manni kanaa bareedaa, intala kanaa bareeddi, ijoolleen intala wajjin dhuftes akkanaa bareeddi. Yaa Rabbi. Adda. Wanti walumatti galee. Walitti dhufee tokko ta'e. Addumaa siin jedha. Kanaaf waan ta'ume Osheen maaluma ta'ame maaluma jedha akka kiyya kana rifatee lolamoo moo gammachuudhumaan achoo bahee amma achiin badinaa nurraa laata. Amma deebi'aa godhe. Manuma onaa keessa waan taa'aa ooludha. Baay'ee wanti sodaa nama baay'ee maal akka yaadaa jiru beektaa ofi. Reefi ati akka obboleettiitti fatuun kan jechaa turte san Osheen ilaalcha san guutumaa guutuutti dhabamsiisee onni haasa'u miira akkamii akkasitti dhagahamutu na ajaa'ibaa jira bara ammaan bakka. Rabbi isaan dandeessuun ulfaata beektaa inni kanaa kuni baay'ee ulfaata gammachuun tasa nama dhuftu tuni hin beeku ani. Rabbi alaaffisuu isinillee du'aa godha. Gammachuun dhuma taatu tunillee akka natti hin tolle. Faatu maal jettanii amma Oshee maaltu dhagahamaa jira miree miira isaa. Akkam taa'ame gurbaan. Waan gammadullee natti fakkaata. Yaada namaa nanne waan gammadullee waan hin gammannellee natti fakkaata. Mi hundaafuu wajjumaan ta'e ni ilaalla. Ani garuu kan hin siin jedhu jechuudha. Amma dhuguma jechuudha dhuguma. Hiriyyaa masaa qofa turte. Shuu argitanyaan si amannu. Amannuuni intala sana fatiyaa amannuuni kabajamtoota hordoftoota keenya. Natti hin tolle. Obbolummaa turre. Hin beekne kaame. Obbolummaan sadarkaa sanatti ceetee waan isin ajaa'ibu jechuudha. Akka kanaaf bareeddee jechuudha. Qorii nama qabachiisuu eegalte. Kabaja guddaa tokko bara. Lakki isiitu barree isii tanatu barree taree hiriyyaa lammaa kan akkuma beeynu kaa waliin jechuudha. Ati imma gaafa na bira dhuftu anis hiriyyaa baay'een qaba hiriyyoonni gaafa na bira dhufanii. Even barre waan biraatii miti anuu dhukkubsadhee ciisee muuzii maayyuu naaf fidan manumatti jechuudha. Laslaasaa nuti ulfaatti beekta. Garuu intalli tuni
Marquma qofa illee natti hin fakkaatu waan kuni. Gaariidha akkana jiru kana. Nyaata hedduu mi'aayaa. Amma yeroo qammastaniyyuu hin argitanii. Mee ni ilaalla jechuu. Kanaaf Namni ilaalla. akkanatti itti yaaddee akkanatti yeroo qabsiistee akkana dhufuu dhisii kuni wanti qofa natti hin fakkaatu. Hiriyyummaa qofa jechuudha. Baay'ee adduma. Bareedduu waa yaaddee jira. Addumaan jira wobii barraan jira meree dalgaan sitti himuu barbaadeera. Ati garuu na amanuu hin dandeenye. Garuu wobiin fatuu baay'eellee akka anuma amma guyyaa itti dhaadhe xiqqoo argee jira. Bunee baay'ee beekta garuu na caalaati. Ilaalcha amma fatuu wajjin sa'aatii muraasa amma hagana wajji turre kanaan wal bira qabdee yoo ilaaltu ka buneetiin akkam wal bira si fakkaatame. Baay'ee maal sitti fakkaate? Ilaa shamarran kalolaniif amma buniin akka ho'ituu taatetti beekanii namni baay'een jechuudha. Amma hordoftoonni ishee harki caalu ni dubbisa baay'ee yeroo baay'ee koomentii ishee jala seenee baay'ee. Hilloltii, tana shaaqaa, tana maalii jedhu. Eeyyeen gaa adama qabduu oomamu jechaa ture. Anallee bari isaantu na jijjiire akkanatti. Maal sitti fakkaate? Hin beektu bakka isiin ilaali. Ani yeroo baay'ee akkamittiin fudha si fakkaate? Shamarran ho'an kana shamarri loltu, shamarri dheekkamtu, homa galee dhalate hundaaf waa fudhattu harkaan si fiidu arrabaan maal jettu kunniin jechuudha. Ani onnee gaarii waan qaban natti fakkaate. Inumaayyuu jechuudha. Warra gajjedhanii deeman. Fatiyaa sodaachisaa jirtu moo onnee gaarii yoo jirtu kana? Isaa miti. Waan ati naa gaafatti kana si deebisuu barbaadeeti malee ani እንደውም የሆነ ጎልደን የሆነ ልብ ያላት ነው ይመስለኝ eenyu buneen jechuudha. Akkasitti yaadaan normaalii waan biraa yaaddee gurbaa kana jibbitee maal otoo hin taane jaalaluma isaanitti fakkaata. Rabbi walitti haa qabu rabbi haa laaffisu ani waan akkanatti dhufteef qofa dhangaa kana qabattee kanaatti bareeddee toltee waan dhufteef qofa dhuguma nama jaalalaati jechuudhaafis Fatiyaan iyyana of kalchii xiyya jedhee dhiifama. Osheen maal ta'e reen gamma tureera baay'ee. Akkuma xiyyate ofiin suuqee mojja akkasii kaasee fidaa jiraatu naare. Bahee gargaaru. Tulfaatu noonu. Dadhabee yookaan achumaan badii isaa tokko mataa. Baay'ee kabajamtoota hordoftoota Oshee maal as geenye jira. Baay'ee kabajamtoota hordoftoota keenya Osheenis deebi'ee jira. Osheen dhufeetii jira. Baay'ee sodaannee turre nuti achumaan badinnaa jenneeti. Maal artee se qarqaroo? Maal ta'a? Se qarqaroo? Ayyee sirraa fuunu laata? Achuma dhaabbadhu achuma gaduma deebi. Waan natti hin tollee jira. Odoo gaddeebittee baay'ee natti tola. Dhangaa akkanaan namatti dhuftee kaa. Sanuu shamarri. Sanuu moo yaadime? Afachuun dhaabataa jechuun yoo hin fidneen. Qabadhu kaa. Lafa garamitti qabii dhaabadhu. Ani maal jedha sitti fakkaatee dhangaa dhufe kanaafi hoolaa barbaachisa. Hoolaan kitimaa ta'uu qabdi amma. Dhiiga boosi. Waanuma sitti tole waanuma sitti tole garuu dhufuu qabaadha. Maarree sima adi intalli adi dubbiin itti deemaa jiru adi ilaali. Bubishaa ani odoo xiqqoo luka tokko nu dhaabatee natti tola. Wallaahi dhiisa maqaa raadii dhufi amma. Asuma bira meeshaa isaa qabadhuuti as xiqqooma nu dhaabadhu. Luka tokkoon dhaabatta sana. Dhaabadhu. Akka itti irraa bareedu beelaadha maashaallah. Xiqqoo isinuu ture. Haa ta'u miila gadaadeeffatu. Ayyee galatoome. Waan biraa maan barbaanne. Somara keessan nyaanni bishaan kiyyaa dhugdaniif. Ayyee waan gaarii kun wanti hundi guutuudha. Ofiin dura beekee jira. Suuqitti homaa namni jechaa ture. Amalli isaa waan beeku. Suuqitti homaa namni jechaa ture. Lama akka dhugdaniif. Ajaa'iba. Ollaayyuun gaa kun nurraa hafe. Harri fe'ee fideera. Illee ganaa barbaadaa jirra tuun mana baatu. Inshaallah. Tan jenne naqas. Dubbii bakka siin deemtu. Dubbii bakka siin deemtuuf agartee miree. Ay, insifeessin jedhe. Fatuun sirraa fuudhu. Eegaltee hojii gamtaa Irraa fuudhe. Isaa qarqara.